Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya nageenyi keenya isin haa qaqqabu jechaa oduu dursuun mataa odeeffannoo keenyaa isinitti himna. Ijaarsa dirree xiyyaaraa haaraa abbuu seeraan wal qabatee gabaasaaleen keenya torban darban keessa isiniif gabaasuun keenya kan yaadatamu yoo ta'u, ibsa ijaarsa dirree xiyyaaraa haaraa abbuu seeraa ilaalchisee addi bilisummaa Oromoo yookaan ABO'n dhimmoota hawaasaa isaaniif quuqama qaban waliin kan wal qabatu ibsa bal'aa baasan qabu. Bal'ina odeeffannoo keenyaa keessatti argattu nu hordofaa jechaa. Odeeffannoo keenya birootiin ammoo dhaabbanni AIB Ameerikaa dhalattuu Itoophiyaa gaggeessaa kutaa muuziqaa isaaf muudee jiraachuu isiniif dhiyeessina. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo Kolombiyaan tarkaanfii Ameerikaan guddaa kan yaaddofte jechuun pirezidaantii biyyattii Gustavo Petro yaaddoo qaban miidiyaa tokkoof himaniiru kan jedhu yoo ta'u, kabajamtoota keenya kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun waliin turaa jechaa bal'inni oduu keenyaa kunooti. Ijaarsa dirree xiyyaaraa haaraa abbuu seeraa ilaalchisee ibsa adda bilisummaa Oromoo yookiin ABO isin dhageessifna. Waggoota 30 darban kana keessa qonnaan bulaan Oromoo godinoota Oromiyaa garaa garaa keessatti argamu yeroo adda addaatti sababa misoomaatiin lafa isaa irraa seeraan ala beenyaa baay'ee xiqqaa ta'een yookaan beenyaa homaatoo osoo hin kaffalaminiif buqqaafamaa ture. Buqqaatiin seeraan alaa kun manca'iinsa aadaa, afaan, seenaa, duudhaa akaakilee fi guutummaa eenyummaa sabichaa balaa hamaaf saaxile. Keessattuu haalli qonnaan bulaa naannawaa Finfinnee irratti raawwatamee jiruu fi jireenya hawaasummaa hundee irraa diigee maatii bittinneessuun sadarkaa duguuggaa sabummaa yookiin itnik kilaansingiitti ol guddatee jira. Haaluma kanaan gosoonni Oromoo akka Eekkaa, Galaan, Gullallee fi Abbichuun qe'ee handhuura isaanii irraa dhabamsiisuun har'a gosoonni kunneen eessa akka jiran hin beekamu. Finfinnee baay'ee bal'attee baay'ee guddattee guddinni ishee awwaala gosoota Oromoo kana irratti dhugoome. Bara 2014 hojiitti hiikamuuf kan karoorfame maaster pilaanii Finfinnee diddaa qindaa'aa qeerroo Oromoo itti of kitimeen waan maqsameef fakkaatus dhiyeenya kana karoorri sun keessaa deebi'ee suduudaan hojiitti hiikamaa jiraachuu mallattoolee baay'ee argaa jirra. Sirna mootummaa biltsiginnaa karoora maaster pilaanii duraan waan maqsame fakkaate sana daran babal'isee hojiitti hiikuun jireenya qonnaan bultoota Oromoo yaaddoo fi balaa hamaaf saaxileera. Piroojeektiin dirree xiyyaaraa abbuu seeraatti ijaaramuuf karoorfames qaamuma itti fufama maaster pilaanii duraan karoorfame ta'uu haalli amma raawwatamaa jiru ni agarsiisa. Piroojeektii guddaan dirree xiyyaaraa sadarkaa Afrikaatti baay'ee guddaa ta'e kun qonnaan bultoota gandoota 6 Abbuu Aciroo, Abbuu Garbii, Abbuu Kombolchaa, Abbuu Looyyee, Abbuu Lugnaa fi Abbuu Sarkamaa keessa jiraatan abbaa warraa 3,000 sadarkaa maatiif yoo tilmaamame ammoo maatii 15,000 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqaasa. Misooma dirree xiyyaaraaf yaadame kana qonnaan bultoota buqqaafaman deebisanii qubachiisuu fi damdamachiisuuf baajanni qarshii biiliyoona 17,000 karaa mootummaa naannoo Oromiyaa akka karooraatti qabamu odeeffannoo yoo qabaanne iyyuu baatii darbe kaasee qonnaan bultoonni gandoota 6 eeraman keessaa jiraatan oomisha isaanii osoo hin sassaabbatin, qabeenya isaanii osoo hin sochoofatin, loon isaanii illee osoo hin gurguratin hatattamaan bifa duulaatiin akka kaafamanii fi qarqara magaalaa Bishooftuu ganda Dhibaayyuu keessa akka qubsiifaman taasifamuu quba qabna. Qonnaan bultoonni abbuu seeraa akkuma qonnaan bultoota Eekkaa, Gullallee, Galaanii fi Abbichuu lafa isaanii irraa qofa osoo hin taane aadaa, afaan, seenaa, duudhaa Oromummaa fi abdii egeree ofii irraa buqqaafamuu mancaatii eenyummaa saba tokkoo beenyaa hangamuu kaffaluun hirphuun hin danda'amu. Addi bilisummaa Oromoo yookaan ABO'n misooma dirree xiyyaaraan haaraa kanaan wal qabatee akkaataa itti qonnaan bultoonni abbuu seeraa itti buqqaafamaa jiran baay'ee kan isaan gaddisiise ta'uu ibsuun adeemsi raawwatamaa jiru adeemsuma qonnaan bultoota Tuulamaa, Gullallee, Eekkaa, Galaanii fi Abbichuu lafa irraa dhabamsiiseedha jedhee amana. Qonnaan bulaa buqqaafame karaa qajeelaa ta'een qaama piroojeektichaa taasisuun akka qooda isaatti abbummaa dirree xiyyaaraa sana gochuun osoo danda'amuu faallaa kanaatiin qonnaan bulichi buqqaasanii bittinneessuun gocha duguuggaa eenyummaa
sirnoonni darban Oromoo irratti raawwataa turan kan itti fufsiisudha jedhe. Kana waan ta'eef addi bilisummaa Oromoo mootummaan piroojeektii dirree xiyyaaraa Abbuu Seeraa akka haaraatti ijaaramuuf karoorfame kana keessatti qonnaan bultoonni Abbuu Seeraa gandoota 6 keessaa buqqaafaman beenyaa muraasaan geggeessuu osoo hin taane qonnaan bultoonni kunneen buufata xiyyaaraa kana keessaa abbummaa qabeenyaa yookiin sheerii isaaniif malu akka kennamuuf gaafateera. Abbummaan qabeenyummaa kunis harcaatii tokko malee abbootii qabiyyee lafaa fi dhaaltota isaanii akka hammatu taasisu qonnaan bultoota buqqaafamanii deebisanii qubachiifaman. Kanaaf bu'uuraaleen misoomaa kanneen akka mana barnootaa, manneen wal'aansaa, tajaajila bishaan qulqulluu, ibsaa fi kan kana fakkaatan atattamaan akka guutamuuf ka jedhu. Inni biraan ammoo qonnaan bultoota kunneen mancaatiin eenyummaa akka hin quunnamneef kunuunsi addaa akka taasifamuuf yaadachiisaniiru ka jedhu gaafateera. Faallaa kana misooma dhaabbataan qonnaan bulaa Oromoo buqqisuu fi bittinneessuu addi bilisummaa Oromoo ni balaaleffata. Qaamota dhimma ilaalu waliin ta'uunis yaadi furmaataa walitti tuqame qonnaan bultoota Abbuu Seeraatiif hatattamaan akka raawwatu ni qabsaa. Asumaanis tattaaffii jaarmiyaa siivikii Global Odaa Nabee Association jedhamu mirga qonnaan bultoota kanaa kabachiisuuf taasisaa jiru dinqisiifataa. Dhaabbileen Oromoo kaanis kana irraa barnoota fudhachuun dhiibbaa mirgoota namoomaa maqaa misoomaatiin saba keenya godinoota adda addaa keessa jiraatu irratti raawwatamu akka dura dhaabbatu adda bilisummaa Oromoo waamicha dhiyeessa. Injifannoon uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo Amajji 9 2026 Finfinnee jechuun ibsa adda bilisummaa Oromoo fuula lammii beenyaa irraa ta'uu isiniif dhiyeessine. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo dhaabbanni Haayiber Ameerikaa dhalattuu Itoophiyaa gaggeessaa kutaa muuziqaa isaaf muuduu beeksise. Amajji 9 2026 dhaabbatni industirii muuziqaa Ameerikaa guddichi Haayiber Ameerikaa jedhamuun beekamu dubartii dhalootaan Itoophiyaa maqaan Itoophiyaa Habte Maariyaam jedhamtu pirezidaantii muuziqaa isaa gochuun muuduu ifoomse. Muudamni kun dhaabbanni Haayiber Ameerikaa industirii muuziqaa addunyaa irratti dhiibbaa isaa babal'isuuf tattaaffii itti fufee keessatti tarkaanfii tarsimoo guddaa akka ta'e ibseera. Itoophiyaa Habte Maariyaam artistii fi hooggantuu muuxannoo dheeraa qabdu yoo taatu yeroo ammaa kana Los Aanjalesii fi Atilaantaa gidduutti teessoo qabachuun ni hojjettis jedhameetu eegama. Akka ibsa dhaabbata Haayiber Ameerikaatti Itoophiyaa Habte Maariyaam tarsimoo guddina yeroo dheeraa dhaabbaticha bocuu fi hojiirra oolchuun artistoota haaraa barbaadu mallatteessuu fi cimsuu irratti itti gaafatamummaa ishee jedhameetu eegama. Akkasumas sirna aasxaa muuziqaa yookiin record labels dhaabbata muuziqaa Haayiber hunda keessatti carraawwan kalaqaa fi daldala haaraa adda baasu artistootaa fi deeggartoota giddu galeessaa godhatte dhaabbata bashannanaa ammayyaa ijaaruu irratti gahee murteessaa taphattis jedhameetu eegama. Dabalataanis Itoophiyaa Habte Maariyaam magaalaa dhaloota ishee Atilaantaa kan akka wiirtuu addunyaa fi hip hoopitti beekamu babal'isuu keessatti gahee olaanaa akka taphattu ibsameera. Itoophiyaa Habte Maariyaam dhiyeenya kana Ameerikaatti dura teessuu fi hojii geggeessaa dhaaba Meetwaan Rikoord ta'uun tajaajilaa turte yoo ta'u, artistoota akka Liyoon Toomaasii fi NBA Young Boy mallatteessitee sadarkaa addunyaatti akka guddatan shoora olaanaa taphatteetti jedhameera. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo Itoophiyaan tarkaanfii waraanaa Ameerikaa fudhattuun guddaa yaaddofte jechuun pirezidaantiin biyyattii Gaaztuufoo Peetiroo BBC'tti himan. Paatroon Ameerikaan biyyoota biroo akka qaama impaayera Ameerikaatti ilaalaa jirti jechuun qeeqan. Pirezidaantichi kana kan jedhan Tiraamp Ameerikaan Kolombiyaa irratti tarkaanfii waraanaa akka fudhattu doorsisuu hordofeeti. Ameerikaan addunyaa irratti olaantummaa qabaachuu irraa gara addunyaa irraa adda baafamuutti jijjiiramuuf jirtii jedhan. Tiraamp irra deddeebiin Peetiroon nama dhukkubsataa jedhanis gidduu kana bilbilaan waliin haasa'uun Waayit Haawusitti wal arganii mari'achuuf karoorfatanii ture. Pirezidaantichi gaaffii fi deebii kamisa kaleessaa BBC waliin taasisaniin Tiraamp waliin bilbilaan dubbatanis hariiroon biyyoota lamaanii kun tasuma akka hin fooyya'in ibsan. Peetiroon dubbiin biyyoota lamaanii kun harki caalaan daldala qoricha sammuu namaa adoochu Kolombiyaa fi ilaalcha Kolombiyaan Veenzuwaalaa irraa qabduu fi waan Ameerikaa ilaalchisee naannoo Laatin Ameerikaatti ta'aa jiru kan qabu ta'uu himan.
Phexroon Waashingiteen boba'aa fi albuudaa fi jeettii nu waraanuu barbaaddi jechuun himatan. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo har'aaf qopheeffanne kana hagammaa ture. Waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa jechaa hanga odeeffannoo biroon walitti deebinutti nagaatti.